Akkam jirtu nagaa jirtu warroonni garee kana jalatti argamtan egaa ka asna funduratti kan argitan jaalatamtuuf kabajamtu liidar Azee Mallasa raabsi turjii 8ffaa Suudaan kaartuum irraa guyyaa har'a ka Chaayinaa iddoo Tianjin jedhamu dhaabbanni keenya iddoo argamutti kan argamtu jechuudha. Dhaabbata kana egaa ka odeeffannoodhaan qofaadha kan fudhatee jalqabdee kuma nama kamii ofitti fudhachuudhaani guyyaa har'aatti immoo promooshinii dhaabbanni keenya baasee achiif gochuudhaan bilisaan kan daawwachaa jirtu jechuudha. Hedduu iddoo baay'ee namatti tolu, hedduu iddoo baay'ee nama hawwatu. Egaa dhaabbanni keenya dhaabbata baay'ee bal'aa ta'edha. Dhaabbata hangana jennee himuu kan hin dandeenyedha. Guyyaa har'aatti egaa dhaabbata kana keessa dallaa wasaa keessa ta'uudhaan sagalee kana kan isin waraabdu jechuudha. Yookaan immoo isin waraabsisaa jiru jechuudha. Mee maaltu isheetti dhagahame? Maal wanti isheen itti dhagahame? Gammachuu ishee itti dhagahame? Waan jiru kan sheer nuuf gootu ta'a jechuudha. Kallattumaan gara liidar Azee biteensin fudhadha. Mee maal jetta Azee? Galatoomii liidar Baarsaa yeroo ammaatti dhaabbanni kaampaanii keenya maal akka hojjechaa jiru akkasumas maal fakkaataa kan jennu ilaalaa jira jechuudha ijumaan keenya. Sababni isaas guyyaa muraasa akkasumas waggaa muraasaadhaaf viidiyoo ilaalee jira, footoo ilaalee jira. Ani yoo jalqabu biizinasa kana onlaayiniidha. Yeroo ammaatti garuu ijuma kiyyaa ilaaluudhaan baay'ee kan nama gammachiisu kan ajaa'ibsiisu ilaalaa jira jechuudha. Dhugumaan kun jedha baay'ee gammadee jira. Gammachuu guddaa na dhagahamee jira jechuudha. Maal jedhee maal dubbatee akka isin beeku garuu kaampaaniin keenya akka idil addunyaatti hojjetu namoonni tokko sobanii ni fakkaata jechuudha. Garuu hiiktanii ilaaltanii biizinasni kun maal fakkaata yoo jettan baay'ee nama hawwaa jechuudha. Kanaaf hundi keessan dhuftanii biizinasni kun hojjettanii akkasumas nuyi promooshinii achiif goonee kan dhufe isinillee promooshinii achiif gootanii namoota biraaf fakkeenya akka taatan abdii guddaa qaba. Kanaafuu baay'ee gammadee jira Baarsaa guddaa galatoomii. Waa guddaa alfaadho Azii. Mee daqiiqaa muraasaatti si dabaleeni ijoollee akkuma kan kee mana arabaa jiranii mee ati gorsatti gorsitu maal? Gorsuani namni hunduu biyya kana irratti hojjechuuf kan dhalate garuu komeetimentii yoo jiraate akkasumas namoota adda addaa holola adda addaa kan nu arrabsan akkasumas kan nu dhageeffatan ni jiran garuu isin hololli adda addaa dhiistanii ofii keessan hunduratti maal fakkaata fiicharii maaliin laayifii keenya maal fakkaata kan jedhu liidaroota keessan ispoonsarii keessan haala gaariidhaan gaafii qabaatan gaafachuudhaan kaampaanii keenya haala gaariidhaan akka hojjetan gorsa isin dabarsaa jechuudha. Kanaaf hundi keessan hojjedha. Yoo hojjettan immoo diriirii keessan achi gootanii jechuudha. Galatoomii kana fakkaata. Waa guddaa alfaadhu liidar Azee fakkeenya waan nu taateef guddaa alfaadhu guddaa galatoomii siin jenna. Baay'ee ishee galateeffannaa. Egaa kaamma dallaa dhaabbata keenya iddoo heertu kwartariitti argamna jechuudha. Baay'ee nama gammachiisaa baay'ee namatti tola jechuudha. Maarree kun iddoon amma isinitti agarsiise kun iddoo takkaadha. Iddoo takkaadha jechuudha. Dhaabbatichi deemtanii hin xumurtan torbeen tokko isiniif kenname jechuudha. Dhaabbata akkanaa waliin akka hojjettaniidhaafis carraan kan isinii kenname warroonni hojjechaa jirtanillee gammachuu guddaa fi ofitti amanummaa guddaan isinitti dhagahamu yookaan immoo boonuutu isinirra jira jechuun barbaada. Turtii gaariin isiniif hawwa.